Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan baga naga jiraattan isiniin jedha. Kun chaanaalii Shaashee Tuubiidha. Har'as waan takka lama qabadhee isinii dhiyaadheera. Inni tokko namoonni bilbilli keessan isin jalaa guutee isin rakkisu akkaataa waa hedduu isaa of keessatti dileet gootanii vaayirasii garaagaraa keessaan eessatti akka kuufamu isinitti agarsiisa. Bilbilli keessa yeroo appistoorii seentanii waa gadi buunattan isiniin buusu rakkoon isaa eessa jira, wantoonni garaagaraa isin dileetii gootan karaa waastaappii haa ta'u karaa garaagaraatiin dileetii gootu achi qofatti nafu eessatti baay'inaan argama vaayirasiin eessa yoo seene dileet keessaa godha ka jedhu tokko isa kana. Lammaffaa ammoo sharamni doolaarri guyyaa guyyaatti meeqaan oolaa dabalaa moo gadi bu'aa deemaa. Doolaarri Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaa meeqa ta'a, riyaalli Suudii tokko birrii Itoophiyaa meeqa ta'a karaa baankiitiin waan jedhuu fi kanarratti hundaa'ee namoonni sharamni as keessatti fakkeenyaaf birrii sharafattan karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarkeet isa jedhamuun waa hedduu yaada keessa galchaa deemtan. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko isin goyyoomsee sharamni gadi bu'aadha, birriin gadi bu'eera isin jedha. Atiin ammoo birriin karaa baankiitiin gadi bu'ee gadi hin buune aappii kana keessa seentee chekii gootacha guyyaa guyyaadhaan apdeet waan isaa guyyaadhaan guyyatti daqiiqaa sa'aatiidhaan jijjiirama. Akkuma sharamni gadi bu'ee ol ka'u kan achi keessa seentee sharamni dabale moo hin daballe warri karaa hawwallaa karaa seera alaa sanii yookaan gabaa gurraacha ergatu sun yoo fakkeenya namni isin goyyoomsee lakki malladhaan gadi bu'aadha kanaan malee isin sharafu jedhe achi keessa seentanii ammoo namni kun dhugaa dubbate moo soba dubbate adda baafachuu dandeessanii jechuu barbaadeeti. Haga xumuratti nafaana tura. Namoonni chaanaalii kiyyaa fi haarawaa taatan chaanaaliin kiyya Shaashee Tuub jedha. Yuutuubii gallee sarchi godhee isinitti agarsiisa. Chaanaaliin kiyya Shaashee Tuub jettanii barreessitanii Shaashee Tuub jettanii namoonni maqaa Shaashee Tuubiin banatan baay'eedha. Kiyya isa kana Shaashee Tuub isa kana keessa seentanii laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isarratti dhoomna viidiyoo iddoo jala argattanii bakka aplood jettu kana irratti cuqaastanii yoo jettan waa hedduu argattu. Jala viidiyoolee garaagaraa barnoota adda addaa dabarsu argattu. Seenaatii daawwadhaa waliifis sheer godhaa isiniin jedha. Gara sagantaa kiyyaatti isin dabarsa. Bilbilli hallagee yookiin waa isin yoo gabbusuu didee eessa seentanii akka keessaa dileet gootan isin hima nafaana bu'a. Tokkoffaa Google Chrome seenna. Google Chrome jechuun isa kana keessa seenna. Isa yoo seenne bakka gubbaa kana tuqaa irraa gadee jiru kana isa tunnaa yoo jenne sitingii kana keessa seenna. Sitingii jedhu kana achi booda saayit sitingii jedhu kana keessa dhufna. Saayit sitingii achi booda ol harkifna iddoo daataa stooreej jedhu bakka kanacha. Daataa stooreej bakka kana dhufne ani yeroodhaan qulqulleessaa as seene bakka kana dhuftanii waa hunda keessaa kiliir godhuu dandeessanii jechuudha. Kiliir dhuftanii jechaadha. Anamma yeroodhaan waan qulqulleessuuf wanni an fayyadame kanuma ammaaf. Isin keessatti ammoo baay'achuu danda'a. Isin maaliif qulqulleessanii yeroo waan hin qulqulleessineef ani yeroodhaan waan qulqulleessuuf na biratti xiqqamatu mul'ata. Bakka kiliir daataa kiliir ool daataa jettu kana dhuftanii dileetii keessaa gootachu bakka kana dhooftaniiti. Achi booda kiliir ta'ee jira jechuudha. Uf duuba deebina. Ammas asuma dhuftanii bakka tana
bakka tana dhuftanii ammas tuttanii gadi history kan jedhu kana ammas kunis uumaa isin laaltanii wal qabata as keessa seentanii checkii gootanii as yoo dhuftanii waan garagaraa si fayyadamee jira kunis kanallee maal gootu clear browsing data kan jedhu kana juqaastu achi booda dhuftanii clear data kan jedhu kana irra dhooftan jechaadha clear data achi booda as dhuftu achi booda bakka kana dhooftu haqamee jira jechuudha isa kana inni biroo ammoo siitingii keessa seenne ammas wanta laalutu jira nafaana du'a akkaataa itti mobaayila keenyaa vaayirasii adda addaa keessatti qulqulleessinu jechuudha as dhumna bakka kana dhumnee siitingii keessa bakka kana argattanii battery in the device care kan jedhu kana dhooftanii yoo dhuftanii akkanatti isinii fida asillee dhuftanii waan sirreessantu jira jechaadha asii jirallee waa hedduutu jira bakka kana dhuftanii dhooftan optimize now kan jedhu kana dhuftanii asirratti illee cuqaastanii qulqulleessitu jecha vaayirasii adda addaa keessa qulqullaa jira dan dura yeroodha waan qulqulleessuuf mana bira baay'ee rakkoon qabu great bakka sirraa'ee jira jechaadha inni ammoo softweerii keessan softweerii isin jedhu isa kana asuma dhuftanii asuma keessa ammas osoo hin bayini osoo as keessa hin bayini optin times kana egaa clear goone asitti amma waan laalutu jira jechuudha kuni baatirii keeti baatirii parsentii inni chaarjira jiruu fi baatiriin tokko guutuudhaaf sa'a 2:48 fudhata asitti argaa jirtu natti fakkaata kun storage jechuun qafoo bilbilaa memory osoo hin taane qafoon bilbilaa irra kan jiru GB 181 fayyadameera qabachuu danda'u storage bilbilli kiyya qabachuu danda'u 181 kan fayyadame 74 fayyadamee jira akkas jechaadha asirra dhoofnee ilaalla storage kana jechaadha waa hundaa qulqulleeffataa deemuun bareeda jechuudha walumaa galatti parsentaa 29 fayyadamee jira akkuma isin jedhe 74 fayyadamee jira GB bilbilli kiyya ammoo qabachuu kan danda'u GB 256 baay'ee guddaadha jecha baay'ee guddaadha halluun kun akka argitan kun halluun kun sararri kun dhufee naannoo kana dhufee diimmate bilbilli keessa rakkoo isin jalaa geessa bilbila keessan vaayirasii adda addaa keessa qulqulleessuun dirqama jecha amma kiyya ganaadha jecha GB 256 jechuun baay'ee guddaadha bifa kanaan laaluu qabdanii jechuu barbaadeeti uduba deebinaas dhoofne uduba deebinaa ammas gadi buunaa memorii ilaalla memoriin tana memoriin GB 8 anka fayyadamee 5.4 irratti dhoofne ilaalla memoriin kana amma bakka tana dhumne clear goona bakka tana jecha clear vaayirasii keessa yeroo kana memorii keessaa clear goona lakkaayaa jira asitti dhibba guutuu ilaalla clear ta'ee jira jechuudha clean ta'ee jira jechuudha ammas duuba deebina as keessaa baanaa jechuudha kattaanu wanti amma asitti maaru kuni Play Store keessan waan adda addaa aappii haarawaa gabbuufachuu barbaadan isinii gabbuusuu dida sababbiin isaa waan vaayirasiin bilbila keessan guutee jiruufi jechuudha ammas setting mana keessa seennaa setting kana isa keessa seennee appis kan kana biradhanna jecha appilee kana biradhanna appii kana keessa Google bira deemna Google kan jedhu bira deemna Google service kan jedhu isa kana Google Play service kan jedhu bira deemna isa kana bira deemne
ol harkifnaa storage kan jedhu kana jecha storage isa kana isarra gad dhoofna achi booda clear cache kan jedhu kana jala kana jiru dhumarra kanarratti clear cache isa kana irra gadi dhoofna achi booda manage store kan jedhu illee gad dhoofna yoo gad dhoofne maaltu nu baha kanatu nu bacha dhufne clear all data kan jedhu kanarratti dhoofna jecha clear all data bilbila keessa keenya waan dadhabsiisee isinitti agarsiisaa jira jechaadha. Ammas as keessaa ni baana. Akkasuma ammallee Play Store keessa deemna. Play Store bira deemna. Play Store illee asuma jira kunuuti isa kana. Isas gad deemnee storage bira dhaqna. Storage isa kana. Storage bira dhaqnee amma isas jala kanatti clear cache kan jedhu kana dhoofna. Achi booda clear data kan jedhu dhoofne okay jenna okay. Bifa kanaan bilbila keenya qulqulleessuu dandeenya wantoota isatti vaayirasii ta'anii rakkisanii wantoota kanneen sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni biroo ammoo baankonni addunyaa kanaa baankonni adda addaa mallaqa sharafan baankiin mootummaa kan dhuunfaa sharamni guyyaadhaa meeqaan oole mallaqni doolaarri diinaarri takka yookaan riyaalli takka guyyaadhaa baankiin meeqaan oolte doolaarri yuuroon paawundiin mallaqni garaagaraa meeqatti oolee guyyaadhaa sa'aatii amma keessa jiru kana sa'aatii kana daqiiqaa kanatti jettanii beekuudhaaf isin fayyada. Faayidaan isaa maali? Yeroo tokko tokko dallaalli yookiin sharafa seeraan alaa yookaan gabaa gurraacha warri sharafu kun si goyoomsuu danda'a. Maaf si goyoomsaa? Sharamni gadi bu'aadha gabaan bu'ee jiraa siin jedha. Inni siin jedha ati eenyuun gaafattee dubbiin kun dhugaa jedhaadha soba jedhaadha maalii adda baafatta? Bilbiluma kan keessa seentee laaluu dandeetta jecha. Yogguu baankiin mootummaa dabale sharafnis ni dabala. Baankileen mootummaa sharafa yoo dabalan sharafa fakkeenyaaf doolaara tokko birrii dhibbaa fakkeenyaaf sin jedha doolaara tokko birrii dhibbaa yoo ka sharafu taate boru ammoo dhibbaaf tokko yoo dabalu sharafu taate asittis sharafni gabaa gurraachaallee dabaluu qaba jechuudha. Kana beekuudhaa fi Play Store keessaa wanta gabbuufatu jira isinitti agarsiisa nafaana bu'a. Play Store isa kana dhuftee currency itti barreessita currency itti barreessita CURRECNY currency ani kanatti tole hundinuu faayidaa qaba. Aappiin gosa baay'ee jira. Isa kana jechaan kan baay'ee gaarii natti ta'u isa kana isarra dhoofne ilaalla. An duraanuu install godheedha isin open jettee seentanii install gootu an open jedhee seenaa kana fakkaata. Fakkeenyaaf qarshii Itoophiyaa takka doolaara Kanaadaa meeqa taati? Kuni CAD jechuun Kanaadaa jechaadha. ETB jechuun Itoophiyaadha. Alaabaan adda baya. Fakkeenyaaf maal goota as dhooftaa jechaadha. Asitti kun doolaara takka kun birrii Itoophiyaati. Doolaari Kanaadaa takka birrii Itoophiyaa 39.921 jedha. Gubbaarratti guyyaa ilaalan last update 8 May 2000 2012 jedha. Sa'aatii ammaa kana sa'aatii 12:57 PM as gubbattillee sa'aatii argaa jirtu jecha kun sa'aatii ammaa kana jecha. Fakkeenyaaf birrii biyyoota biraa ilaaluudhaan maal gootu Kanaadaarra gadhootu fakkeenyaaf gadhooftanii biyya tamiin ilaalla fakkeenyaaf mee riyaalli suudii tokko kun suudiidha alaabaadhaan beekama. Riyaalli suudii tokko birrii Itoophiyaa meeqa ta'a karaa baankiitiin asirra dhoofnaa dhufee jira as jira kunooti. Riyaalli suudii tokko qarshii Itoophiyaa 13 fi saantima 7.34 jedhaa deema jecha amma sa'aatii ammaa kana. Akkanatti sharamni baankii gadi bu'aara moo ol ka'aara kanaan laaluu dandeenya jecha. Biyya biraallee laaluu barbaadde fakkeenyaaf US Ameerikaa laaluu barbaadde Ameerikaan isii tanaas alaabaan Ameerikaa kanaa USD dha. United States Dollar jedha. Kana fakkeenyaaf doolaara Ameerikaa takka qarshii Itoophiyaa 51.4tti sharafamaa jira jecha.
ammas biyya biraa laalla. Kuwait tana raggadi dhoofna dhufee jira. Diinaarri Kuwaitii takka qarshii Itoophiyaa 167.373 jedha. Sa'aatii ammaa kana akka baankiin mootummaa ittiin shalafaa jiru gabaa gurraachaa miti kan himaa jiru. Asitti 168 yoo ta'e gabaan gurraachillee dabaluu qaba, dabaleera waan ta'eef. Siingalee bifa kana adda baaftanii yoo hin daballeellee asmara dhuftanii cheekii godhuu dandeettanii jechaadha. Doolaarri baankii yoo dabale gabaan gurraachillee ni dabala jechuudha. Biyyoota adda addaattis jira. As dhuftanii biyyoota hedduu laaluu dandeettanii. Biyyoota garaagaraas keessa jira. Biyyi hundi yoo biyyoota adda laaluu barbaadan all currency jettan. Biyya isin keessa irratti barbaaduu barbaadda all currency asirra dhooftanii biyyi hundi isinii baacha. Biyyi hundi isinii baa biyya barbaadan irratti dhooftanii laaluu dandeessan jechaadha. Baankonni sharafa guyyaa hadhaa meeqaan oolee isa jedhuu fi bifa kanaan laaluu dandeenya jechaadha. Biyya barbaadan biyyoota Awurooppaa ta'u, Ameerikaa ta'u, biyyoota Arabaa, Aashiyaa ta'u ardiilee torban baankilee meeqaan oolan ka jedhu asirraa laallachuu ni dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf Qatariin laalla. Qatariin laallaa uduu adeemne asit Qatar jedha. As dhoofne Kuwait inni Qatariin barbaadna as jala. Qatar isii tana dhoofna. Riyaalli Qatarii takka birrii Itoophiyaa 14.7 jedha. Bifa kanaanii mirkaneeffachuu dandeessu jecha. Sababii faayidaan isaa maali? Gabaan gurraachinii baankiin wal bira deemaa ramoo wal nama guyyoomsara. Namoonni gariin sharafni dabalee hin jiru, sharafni bu'ee jira, birriin bu'ee jira maal jedhanii si sobuu danda'an. Atis waan harka keerra jiru irraa laaltee bifa kanaan mirkaneeffachuu dandeessaa jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isin yaadda. Fayyaa fi nagaan naa tura.